waggaa torba hojjettee dhuftee sargii godhachuudhaafi guyyaa lama tafe jimaata jechuudha. Sargiin ishii sanbatadha. Jimaata garuu sanuu sargii sanaaf baasii isa karaa mana warra isheedha. Isa karaa mana warra isaas isheedha. Mucatti waggaa torba qulqulluu hojjettee dhuftee sanuu kan isheen hojjettu qaxaramteetu supermarketii keessatti Beeruutiin jechuudha kan isheen hojjetaa turtee dhufte. Birrii guddaadhaan hojjetaa turte gara birrii miiliyoona 2 olii baajata cidhaatiif qopheessite. Amma mucattiin kuni sagaleen ishii opereeshinii yoo taate malee dubbachuu hin dandeessu. Afurri ishii affanameera. Duras sababii kanaatiin opereeshinii taate asinitti ni magama tokko jechuudha. Namichi akkana ishee godhe kuni kan isheen ittiin jaallatte kan isheen ittiin filatte nama birrii isheen gaafannedha. Warra ganaa karaa onlaayinii heerumtanii tiktokiidhaan bartanii tiktokii feesbuukii waanuma miidiyaa ta'e iimoodhaan bartanii telegiraamiidhaan bartanii heerumuudhaaf qophooftanii kana dhaggeeffadhaa dhugaan siniin jedha. Yaa warra ganaa dhugaa waaqa baay'ee tokko natti dhagaame beeyyeessuus lubbuudhaan jiraachuun shirra haftee nagaadhaan jiraachuu shii of ajjeesuu dhiisuun shii of hudhuu of darbachuu dhiisuun shii waan tokkodhaan jedhan bakka. Mucattiin karaa tiktokii isa bartee karaa tiktokiitii kan isheen isa bartee sargii ishii godhachuudhaaf jechuudha kan isheen Itoophiyaa dhufte. Sargii godhachuuf kan isheen Itoophiyaa dhufte. Namni kuni akka nama amantaaf godha, akka faarfataaf godha, akka maaliif godha jettee kanaafiyyuu yeroo ishee faana haasa'ummaa badan maqaa maallaqaa tokko yeroo hamma kana faana haasa'e maqaa maallaqaa guyyaa tokko gaafatee hin beeku, isheenis kenniteef hin beeku. Bakka namni kun of danda'aadha, jireenya barbaada. Anuma na barbaadattee murteeffattee lakkaa inni niitiillee qabaa, mucaallee qabaa. Nitinsa Dubai jiraatti, Dubai deddeebiti, inni immoo Itoophiyaa jiraata, Itoophiyaa taa'aa. Bakka isheenidha isa birriidhaan kan gargaaru rakkoo isaa hundumaa kan guutu. Namni akkamitti niitii qabu sargii qopheessa. Sargii haadha manaa qaba bara, haadha mana samaanaa itoo qabu, mucaa tokko too qabu. Isheen hojiidhaaf deemtee jira isayyuu ganaa fudhatti bara, isayyuu fudhatti bara. Achittis hin fudhatti. Nama waraqaa qabduudha mootii isheen fataa kan jette. Innaa akkanattiin isa qopheessaa isa fudhachuudhaaf inni immoo jala darbee mucattii ishee kana faana haasofsiisee bakka waan hundumaa godhee mucaan keessan kattettee kachisinii jettee sin dhuftee waggaa torba booda jechuudha. Waggaa torba booda sinii dhuftee bakka daftee heerumuudhaaf dhuftee jechuudha. Qaxxattee heerumuudhaaf dhuftee akka dhufteenii waan hundumaa qopheessamee jarjaradhanatti fakkaatuun daddafamee sargiidha. Asittillee birrii kan isheen baaste mana warra isaa sargiin ta'u sowwu diggisiin ta'u maallaqa kan ishee mana warra isaatti isatti kenna ka keessaa dhufee diggisamaa fedhu warra hin qaban achis warra isheettis diggisii kan godhan birrii isheen tuullattee dhufte hammi sun humaan hin bitamne birriin humaan bitamne lafi bituu mana bituu humtiin jiru sargiin qophaa'aa mana warra isheetti diggisiin godhama. Achi warri ishii garuu mucaa kana sirriitti beektaa yoo ati manaan nan beeka etteen achi booda diggisamaa hundumtuun qopheessama mana irsaattiin qopheessama mana warra ishiittiin qopheessama waan hunduma dil kan jedhe tokko sargiin hin qophaa'a. Achi booda footoo sargiifaa jala bultii kakka'ameetu gagadhiifama mitiiree footoo sargiifaa kakka'anii maal jedhanii footoo sargii gadhiifame. Ishee inni mana yukareeffate iddoo itti galuyyuu geessaa dhaqaa ture bar. Itoo isheen beektu iddoo mana isaa iddoo haati manaa isaa keessaa deemte jechuudha. Mana sana itoo isheen jirtu dhaqa iddoon kun fira keenya mucaa'eessuma keenya moo maaltu jira jedhee mana sana dhadhaqa. Bakka ishee waan tokko waan beektu hin qabdu. Haadha manaa qaba mucaa qaba maan beektu bakka ishee nama gaa'ela ishee dhaabbattee fataa itti jiraachuu birrii ishee kashkash goote haadha isaa akka qoraanii caccabsitee biddatti naqxe gubaa artiisiniin jedha. Isin garuu dhiirri tokko maallaqaan gaafatu akkanumatti jaalala bichaa namaa ibsaa jechuun dhiirri suni sirriidhattanii madaalli keessan keessa kaawwattu miti yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti maallaqa sin gaafatu taanaan jennaan bakka jireenyaaf barbaachisa masfartii ulaagaa kunonni amma ati fayyaa dhabdee golatti ol galtee opereeshinii taatutti si adeemsisu iyyuu jira abbaate. Kanaafiyyuu
yeroo baay'een illee kanan jedhu gorsa koo keessatti akka biyya galtaniif ni dhiira sanatti humaa tokko faanan jedhina qoradhaa anammatu amma namni baay'een inta falaasafiin gorsa akkasiin gorse ofii kootoon dulloomiin gorsa akkasiin gorseen jira jechuudha qoradhaa akka galtanii qorannaa qoradhaa gara iddoo warrasaa hiriyaasaa xagaadhaa hin dhageessu utoo baajatan baasiin itoo yoo xiqqaate maallaqa keessan illee seef gootu isa faana jiraattanii yoo jaalala dabarsitan illee weel jaalala yoo dabarsitanii faan jettanii tokko garuu dadhabbii keessan maallaqa keessan akka mucattee amma kashkash gootanii caccabsitanii abiddatti naqxani mucaan keessan asii finfinnee sinii teessii hawaasaadha biyyi isaanii finfinnee kanatti dhuuntinii jedhanii asitti qoqophaa'u gaa asitti wandumaa godhanii qoqophaa'u silaan namaa kuni erga namni wal fuudhee keessi jaarsummaa hin ergama mana tokkotti galamee kaa'ame sin ergama irra deebi'amee wal fuudhama jechuudha bara kana keessa wal fuudhanii kaanii mana tokko galanii wandumaa raawwatanii seera irsaamniiti hunda erga fixanii booda shimaagillee moo jaarsummaa seedhan sana erguu jechuudha akkasi bara keenya barriin kun akkasidha inni weessumaa miti haa ta'u gawwan barri fidedha garuu dhumarratti wantichi yoo nama miidhe baay'ee rakkoodha malee haa ta'u miti innaa ijoolleen keessanii footoo sargii kana sinii ka'aniitu mucattiin keessan kun gadhiiste. Mucaan keessan kun isinii gadhiistu baleettiin keessan kun isinii gadhiisti gaafa isinii gadhiistu gaa achumarraanii miidiyaa dhamtiree hi jedhan namni gaa abbaa ijoollee ta'uusaa namni hindaama akka nama guddaatti isaa ilaala akka faarfataadha jedhanii naashin haasoftuu nama baay'eetu gaasa beeka nama fuuldura dhaabbatu waan ta'eef nama baay'eetu isa beeka suuraan qaccadheennaafuu mucatti miiseejiin asiin itti duulame maalidha silkii qat godhee tokko dawwalee fi mucaan kun maalidha jimaatadha barkun kun jimaatadha sanbata sargiidha hunduu qophaa'ee dhume diggisiin dhume waan kireeffame waan bitamus bitamee qophaa'eera bara amma namni dhaqee nyaachuu dhuquu fi mushurraa wal furatee galuu malee wanti deebi'u wanti godhamu tokko hin jiru baajenni cufameera bara meekaappii hojjetadheeratti kan ittiin ijoollee tokko simatan jechuun waan itti jala bultiisaa waan godhamus jira mitiire waan argine achi booda akkas mucaas qaba haadha manaa seera qabeessaa qaba mucaa tokko qaba fakkeenya bakka akkasii beektaa ishee achi jirte iddoo kanaa si geesse iddoon sun ikkoo mana isaanii ture achi mucattiin akka mireennan haati manasaa Dubaay jirti nagaa dhumaanii si isheetu jiraachisaara nageenya qabu sirriitti mucaa isaanii guddisamaa jira xayyibu mindinoo maali dharee in beeknu mucattiin feenti nyaatte yeroo kana dhageessu mushurraan gaafa sanbataa mushurraa taatu sanbataa jimaata isaa feenti nyaatte achi suuraan sun gadhiisa isheetu gadhiise lakka inni suuraan isa akka gadhiifamu barbaadu asumatti waan barbaade cafacafe sila birriishii cafacafamti kan cafacafamu birriishii kan cafacafamu qaama ishii ilaali birriishii cafacafta qaama ishii siin cafacafa namicha jechuudha achi booda innaan keeyyuu suuraan sun miidiyaa irratti yeroo bahu guyyaa sanaa kaasee silkii cufatee xarg hin bade edaa inni suuraa sana hin maxxansiti jedhee si yaanni fakkaata hin maxxansiyyoo jedhe immoo hin shakkiti akka inni yaadutti immoo maxxansitu se'a ta'ee sargi hamma kana fakkaatu godhatee namni ishee sanatti hin himu jedhate hin beeku ani gammaanni kaayyoon sakate isatti dawwaltee dubbiin akkasii maannetti dawwaluuf xarqam bilbilliin jiru asii buuteen saawun jiru bade mucaan mushurraan dhiiraa xarqin jiru bujatti magaalaa Finfinnee keessa hin beeku yoo jettee garatti deemu yoo jira hoteela qabatanii jiru gurbaa faana hoteela qabatanii jirudha guyyaa lama bulleera hoteeladhani bashannanu gaa sargii dura bashannanu natti fakkaata guyyaa lama bulaniiru hoteela inniin keessa suuraa sana argamu hoteelatti hin deebine hin bade achi mucatti iddoo deemuun dhabeettee bakka waan godhu dhabee zimmi jedhee maka gara atoobistara kana yeroo deemu nama maaliin argee jettee nama wayin argee bakka anuuf hin beeku jettee achi namni sun maal taatee naan jedhee haaluma koo argee nan tokkoon ittime namni sun nasas gabbeessee gara hoteela sanaatti na deebisee waan dhumaa na gorsee maal bakka gara hin qabu bakka seenaa ishee jechuudha achi kaatee mucattiin kun warra koottiin himeette
bakka waan akkas akkasii jechuun hundatti nimni garuu sargiin kun haa dheeratu hin jedhe akkamitti dheerata inni gaafa sanbataa gara akkamitti dheerata bakka bilaasha waan hundumtu bilaasha innasiis gurbaan keessan xarrig jedhee badeera namni san argu bilbila hin kaasu bakka mucattiin hin maraatte achi wanti sargichis hin hafee achi namni dhufe sin dhufaga namni hafe sin hafa wanti warri dhagee nafa warri kaan immoo warri fagoorra dhufu immoo dhufa silaa waan hundumtuu qophaa'eera achi mucattiin gara mana haadha ishee warra ishiitti deebitee dhukkubsatte ji'a lama golatti galtee dammoo akkuma biyya arabaatii ufteeni dhabar kan jirtu achi bakka waan baay'ee tattaate baay'ee dhukkubsattee garatti deemtu dhabdee hin badde kaatee baddee jechuudha sammuu ishii baay'ee intini jechuu dinnaan kaatee baddee gara Dubaayitti badde ammoo jechuudha Dubaayitti baddee Dubaay waggaa tokkoof ji'a lama Dubaay waggaa tokkoof ji'a lama maayyuu hin qabdu baraka duwwaa hafteetti baddee waggaa tokkoof ji'a lama immoo teessee asittiyyuu utuma isa durayyuu dhukkubsatteetti opereeshinii taateetti sababuma kanaatti ammas achinnaa deemtus dhukkubsattuu taate sababuma cinqatiidha maaliidhaan kan jedhu wanti ishii hinduudha sagaleen ishii hinduudha afuura baafachuu hin dandeessu afaan bantee ammallee opereeshinii akka taatu doktariin ajaje ammas jechuudha opereeshinii akka taatu ajaje namchi keessanuu maal ta'a asii niitiinsaa furatteetti inni bakka yeruma sana daddafee deeme fakkaata niitiinsaa furatteetti Dubaayitti shurmoo Dubaay yeroo deemtu Dubaay cherchii dhaqee cherchiitti argeette qaxxeedhe haadha manaa safaana cherchiitti argee faarfataa isin hin jenne madirakirra faarfannaa faarfataa itti difratii namaa namni namallee daffara waaqallee daffara kan nama daffarurra kan waaqa daffaru na affarsiise anaan namni amma akkas ta'e kun deemee iddoo aarsaa fa'aa dhaabbata bar difratii nama gooftaa mucattiin achi waan godhu achittis na dhukkuba bakka sammuun koo sirrii nan ta'u halkaniin ciisu maaliin ta'utti bakka ka'een charchii dhaqetti charchii sana yoo naqu charchii sana keessa agar tajaajilaa irraa faarfannaadhaan jette isheen immoo fuuldura teessiyaate manaasaatti achi ofoo akka nama ofollaalee gara madirakiitti deemee ittisuma qabachuudhaaf gara madirakiitti yeroo deemu of paastaroonni yeroo fuuldura tattaan qabanii na teessisanii itti bakka akka xinnoo shi'anii akkas seenaan akkasiin irra geemu paastariin iddoo sanaa na beeka charchii sanatti jettee duratti meera isa akka ta'etti nimne malee mudanuun akkasiin irra geera jedheen isaanii naa kadhatu faanetti na gorsu faa ture itti garuu isa akka ta'e hin beekanitti achiin innaan akkas deemu na teessisanii booda yeroo sagantaan immoo isa akka ta'es baranii baay'ee gaddanii isa egaa charchiirraa aggadanii jette isa inni garuu maalinaan hin jenne dhiifama naan hin jenne maa tokko bakka akka inni haadha manaasaatti hin himne immoo maalidha naan jedhee akka hin dubbanneef gara koo dhufe yeroo charchiirraa achi bahamu madirakirra bu'amu jette akka anis isheetti immoo hin barbaanneetti isheen immoo yoo waan tokko taate yoo jedheen akkuma na sodaadhe sababii kootti kanatti immoo yoo waan tokko taate fa'aa darbatte yoo duute fa'aa waan ta'e taate immoo nan gaabbaanis jedheen itti himne isheetti isheen garuu waa tokko hin beektu isaan sargii qopheeffate guyyaa lamatti kee badee hin beektu haati manaasa silaan fudhattu yuuti zanaa itti agar salaamii dhatti safaanates mucattiin waggaa tokkoof ji'a lama Dubaay teessee amma dhukkubsattee baay'ee dhukkubsattee gara Itoophiyaa dhuftee immoo sadeemti warra ishee dhaquu sodaatteetu asumatti achi mucaan keessanii waggaa tokkoof ji'a lamatti Dubaayis deebitee dhuftee gara warra ishee dhaquu sodaattee bakka asumatti mucaa nama beektu mana naa kireessitteeniitu mana kireeffattee oddoo sanatti seentee jechuudha achi mucattiin sun mootoo isheettiin himiin viidiyoo waraabdee akkasitiin simadhe nama miidiyaatti natti fakkaata namni miidiyaa viidiyootu isa dursa waraabdee yeroo gadhiistu haati ishii argitee haati ishii gaggabdee kuftee jechuudha maali mucattiin dhukkubsattee dhuftee sanuu mana kireeffattee warra hin dhaqne duras kun isheerra gahee asii deemtee baqattee ammoo deebitee dhuftee sanuu maal gooti osoo gara Itoophiyaatti hin dhufiini isuma dhukkubsattaa hojjette waggaa tokkoof ji'a lama keessatti obboloota ishii lama fudhatte dhiiraaf durba natti fakkaata dhiiraaf durba fudhattee
ofii kun angalanan dadhabe isaan hojjetanii warra haa gargaaranii warra isheetu gargaara waan ta'eef isaan immoo hojjetanii akka gargaaraniif jettee obbolaa lama Dubaayii baaste jechuudha. Birrii dhiira gabrii baay'eedhaan baasu waan hojjetteen isuma dhiiraaf durbaati. Isheen durbaas naan ta'anii jettee ji'a lamatti deebitee galte. Inni dhiiras akkanuma qaxxaree Itoophiyaatti gale hin barbaadu jedhe. Mucattiin maal taate waan qabdu shuma dadhabdee hojjette kassartee haamilee dhabdee dhokattee dhuftee gara Itoophiyaa Finfinnee dootee mana kireessanii fi osoo teessu viidiyoon sun waraabdee hiriyaan ishii gadhiiste haati ishii arganii warri ishiis arganii miidiyaa irratti haati ishii gaggabanii gadam giffiitiin qabu nahanii gaggabanii kubsatanii isheenis immoo amma kubsattee akka ajaa'ibaatti gaha. Aan kan hin jedhu garuu dhugaa dubbachuudhaaf isin barma kana keessa ansinitti nima heerumtu isu utuu heeruma sinitti hafe. Dhugaa waaqa heeruma wottu sinitti hafe lama heerumtee naan jechuun keessaniin oolu jechuun so sinitti hafe jechuun goo hamma mirkaneeffattan mucattiin kun qabeenya ishiitti hin hafne nama jaallattu hin arganne fayyaa ishiitti hin dhabne bakka du'aadha tokko opereeshinii taate lammata opereeshinii ta'uufi. Humaa tokkotti hin hafne warri ishii sargiin ishii jala kaansalii yeroo ta'u guyyaa lamatti warri haamilee cabanii biyya dhalatanii guddatan keessatti salphatanii booda namni bira gaamti muunoo dhiitii qaba ture isaa edaa viidiyoo suuraan gadi ba'eera waan ta'eef nu haadha manaa qaba akkamitti akkas ta'e namni immoo akka waan isheen balleessitu taate irsa namaatti heerumte irsa namaa faana walii galteetti rabbisi adabii waaqassi adabii sitti dheekkamee jedhe namni maaliif hin abbaa ijoolleetii haadha manaa namaa qabaa isheen hin beektu haadha manaa qabaa mucaa qaba hin beektu hin qabdu qalluu gabbarti moo maal hin beekti seexana hin qabdu hin beektu akkasitti nyaatamte namni immoo hin adabamte balaatutti bu'ee warri jedhan jiru jechuudha. Achi mucattiin keessan umurii ishiitti nafnee qabeenya ishiitti nafnee fayyaa ishiitti nafnee humaatti nafnee amma akkanatti dhukkubsattee gargaarsa nama ishee yaalchisu nama ishee gargaaru barbaaddi. Kanaaf ani waan isin gorsu tokkorraa tokko baratama jedhani waan isin gorsu bara kana keessa dhiiruma dhuftanii hin jarjariinaayyuu maali waggaa 7 waggaa 8 hin taa'ame yooti namni ji'a 2-3 akkamitti qorachuu dadhaba. Dhiira tokko waggaa 7-8 biyya Arabaa teessee ji'a 1-2 akkamitti gizee furattee dhiira sana qo'achuun jechuun barichi baay'ee ulfaataa waan ta'eef bara waggaa 2-3 dura akkanaan hin tilmaamin danda'amu bara kana bara inni dhufu baay'ee garaagarummaa qaba. Bara kana wayya bara isa dhufurra. Bara kana wayya bara isa dhufutu habiibti ji'a kanarra ji'a sana wayya akka amma jiraachaa jirrutti. Jasa darbaaru kana wayya jira isa dhufurra. Jabaataa deema kaamtichi baay'ee jabaataa deema. Kanaafiyyuu ankanii isin gorsu akka obboleettii keessanittis akka hangafa keessanittis akka nama waa argee keessa darbettis akka nama muuxannoo qabuttis waa kan isin gorsu dhiira dhiisaa jechuun hin danda'amu dhiira malee jiraadhaa jechuun hin danda'amu hin heeruminaa jechuunis ani waaqaa ol miti waaqatu heerumuudhaaf heeruma fide garumaa inni gaafa dhuftanii haasofsiistanii dhuftan qo'adhaa riisarchii ajaa'ibaa geggeessaa maal jireenya keessanii qoqqoosaa miti bar lubbuu namaati bar jireenya keessanii dhabar mucattiin kun amma gara fuulduraatti maal akka taatu hin beekamu jireenyi ishii maal ishii ganaa fayyaan ishii yaalama waan ta'eef erga fayyaan ishii yaalame booda lapheen ishii dhukkubsataa garaan ishii mataan ishii waan ishii dhukkubsataadha jechuudha. Kanaafuu jireenya wanti kun waan qoosaa miti jireenya waan ta'eef nama sana qulqulleeffachuu daa'ima qabaannaanis daa'ima isaa bira geessanii isinitti himee haadha manaa qabaannaanis haadha manaa isaa bira geessanii sila haadha manaa qabaannaa maalirraa fuutu daa'imni illee rakkoon qabu daa'imni rakkoon qabu haadha manaa qabaannaa maalirraa fuutu jiruu keessan jiraattu. Dhiirri immoo an akkas isiniin hin jedhu kutama malee ani mucaan qaballee isiniin hin jedhu ani niitiin qaban jedhu ani nama akkasiitillee siin hin jedhu. Gaafa si dhiisus si dhiiseera siin hin jedhu kun sargii si qoqopheessisiisee akka seexana lip jedhee dhabamaa jechuudha. Besmaa buwalde.